Attam jirtu ijoollee Oromoo, saba Oromoo, dargaggoo, qeerroo Oromoo, qarree Oromoo attam jirtu fayyaa keessanii. Har'a kan inni qabadhee dhiyaadhe haala biyya keenya keessa jiru akkuma beektanii rakkina gugurdaatu uumamaa jira biyya keenya keessatti. Isa kanan ilaaluudhaaf achi as ba'e. Mee warri isinitti dhaga'amu sagaleen kun isinitti dhaga'amaa laata? Mee nan qaqqajeeshadhaati. Yoo didee maayikiroofoonii kun dhimma itti ba'a. Dhaga'amaa laata? Natti himaa. Isinitti dhaga'ama taanaan baay'ee gaariidha jechuudha. Isa baruutan barbaade yaalmaan Oromoo. Kanaafi attamii isinitti dhaga'ama taanaan quba na agarsiisa. Yoo dhaga'amu ta'e keessa deebi'etanii jalqabaa jechuudha. Tole hin dhaga'ama natti fakkaata. Quba keessanitu natti agarsiisanii hin dhaga'ama jedheen jalqabaa. Hin dhaga'aman si'a. Darajeen dhaga'amaa laata? Darajeen dhaga'amaa? Very good, hin dhaga'ama. Tole egaa har'a wanti ni haasa'uudhaaf achi as ba'e namni baay'een keessan waan dhageessanidha. Waan haaraa miti. Waan dhageessanidha. Kuni waan miidiyaa hundumaa irratti asiifachii dadarbatamaa jirudha. Wanta dhageenyudha, wanta beeknudha. Inni kuni wanta kaleessa dheengadda kana ta'e inni kuni gara Wallaggaa Laaloo Assaabii Innaangoo irratti waan ta'edha. Kana miidiyaa irraa waan dhageessan osoo hin taane yeroo yartuu duranii gimbiitti bilbilee gimbiidhaan ijoollee gimbii jirtu wajjin haasa'aa ture. Ijoolleen gimbii kunis immoo dhaqanii wajjin haasa'aniiru nama warra hospitaala keessa ciisaa jiranii haala tokko tokko qulqulleeffataniiru jechuu kooti. First hand informationidha. Dhuguma galgala dheengaddaa warri loltuun federaalaa kuni dhaqanii isa mana eegu isa zabii achi kan mana barumsaa Innaangoo sana high school Innaangoo sana jechuu kooti. Isa eegu sana waardiyyaa isa jennu sana isa achi ari'anii har'aas bulla jedhanii humna isaaniitiin galanii keessa safaranii isa booddee ganama achi yeroo ijoolleen dhuftu isaan keessaa gadi ba'aa jiru. Yeroo gadi ba'aa jiranii ijoolleen yeroo dhaqanii kutaa barnootaa isaanii keessatti lixanii ijoolleen xiqqoodhuma ishee akka gadi tataa'aniini inni kaan nana'oosisee, inni kaan hin qufaasisee, inni kaan hin balaqqame, inni kaan hin gaggabee yeroo isaan gadi fiiganii barsiisaan tokko hin sobduu wanti tokko hin jiru jedhee ol deebisee naan jedhe gurbaan. Ol deebisuudhaaf yeroo ijoolleen lakkii kun kan nuti dhalate jedhanii yeroo ijoolleen iyyanii inni numtiyyuu hin gaggabee. Hin gaggabee isa booddee namatti iyyanii ijoolleen achi keessaa iyyuutti ka'anii namni naanna'aa sanaatti birmachuutti ka'ee isa booddee ijoolleen summii ta'uusaa baranii warra kaan Innaangoo kiliinikiitti guuranii isa kaan immoo konkolaataa barbaadanii gimbiitti geessanii jechuudha. Amma ijoollee gimbii jiranii wajjin kan inni haasa'e natti himaa ture. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Kan immoo karaa garaagaraa akka inni summii ta'ee mirkanaa'eera jechuudha. Achi keessa bulanii summii firfirsanii deeman jechuudha. Kuni uummanni ilmaan Oromoo maal isinitti dhaga'ama? Gadduu dandeenya? Aaruu dandeenya? Gadduuf aaruurra waan darbee jiraadha. Gadduu keenyaa fi aaruu keenyarra dhuguma namoota nuyi beennu, ijoollee nuyi jaallannu, ijoollee fira keenyaa ta'uu danda'a. Waan baay'ee jira. Anis nama naannaa sanaati. Isa miti dubbiinsaa. Garuu isa darba dubbiinsaa. Isa darba. Maaliif isarra darba? Oromoon toleransiinsaa ilmaan isaatii fi yeroo ilmaan isaa akkasitti dhumu, yeroo nama akkasitti dhumu, reaakshiniin Oromoo yeroo hundumaa diilallaa wanta ta'eefitu diinni akkas nutti darbuutti ka'e. Gees har'a wanti har'a Innaangoo keessatti ta'e
osoo dhaqee Eertiraa keessatti ta'eera ta'e. Inni naangootti ta'e har'a osoo Tigraay keessatti ta'eera ta'e. Inni naangoo keessatti ta'e har'a biyya Amaaraa tokko keessatti ta'eera ta'e. Har'a Washington DC yoona international investigatoriin ajajamaniiru. Biyyi kun gubateera. Summiidhaan ijoollee mana barumsaa ijoollee jechuun biyya Ameerikaa kanatti biyya Awurooppaa keessatti waan guddaa iddoo guddaa qabdi ijoollee. Silaa yoona kana biyyi gubateera. Har'a kan Oromooti. Osoo biyya Eertiraa ta'e har'a adamfamanii warri kana godhan dhuman Tigraay keessattuu ta'e ilmaan Oromoo ilaamee ilaala wanta nurra gahaa jiru. Kan biraa dhiisaati Oromoodhuma kan jedhamu aktiivistiin Oromoo miidiyaan Oromoo illee reaakshiniin isaanii baay'ee diilallaadha. Maaliif kun kan agarsiisu garbummaa sanatu internalaayizii godhe hin fudhanne yoo kana caaleeyyuu homaa hin jedhu. Nan'anuu ta'e garbummaan namni garbummaan yeroo nan'anuu ta'u waan akkasiitu ta'utti ka'e jechuudha. Tolerance marginii keenyatu wanti nuyi fudhachuu dandeenyutu bal'ate baay'ee ilaastikii baay'ee gargar harkisuu danda'ama. Tolerance marginii keenya. Kanatu nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Har'a ijoollee maammulli xixiqqoon innaangoo keessatti akkasitti yeroo dhumtu namni baay'een homaa miti. Dheengadda yeroo Jawaar akkasittiin doorsisa irra ga'u nama 86 dhumu homaa miti. Maaliif namni hundumtuu manatti galee taa'e. Kuni yeroo hundumaa Oromoo tuttuqanii ilaalu. Teestii godhu. Amma fakkeenyaaf waraabessi nama du'ee hin nyaatu. Yeroo hundumaa nama du'ee si'a baay'ee itti deebi'eetu harka isaatiin qanxoota. Hin ka'aalaata kan jedhu. Hin ka'aalaata jedhu. Waraabessi waan fedhe taanaan nama reeffa nyaatu. Reeffa nyaachuusaa dura kan abbaa kootu natti hime dura. Reeffa nyaachuusaa dura si'a baay'ee itti deddeebi'ee qanxooxee baqata. Qanxooxee baqata. Qanxooxee baqata. Har'a Oromoon du'aadha moo hin dammaqamoo isa jedhutti jira. Nafxanyaan ilmaan OPDO ilmaan Habashaadha. Kan isheen itti jirtu uummanni kun attamitti reaaktii godha. Reaakshinii keenya ilaalaniitu akka ittiin nu handle akka ittiin nu qabanii saganteeffatu jechuudha. Reaakshinii kana keenya kana ilaalu attamitti reaaktii godha attamitti itti dhaga'ama. Madaanii Wallaggaa attamitti Shawaatti dhaga'ama. Madaan Shawaa attamitti Harargeetti dhaga'ama. Madaan Harargeedhaa attamitti Booranatti dhaga'ama. Madaan Booranaa attamitti Jimmatti Lubbaaboritti dhaga'ama. Isa kana teestii gochaa jiru isaan ilmaan Oromoo. Yeroo nuyi qal jennu ahaa jedhu isa caaluun nutti dhufu. Isa caaluun nutti dhufu. Kanaan dura waa'ee summii kana gidaamiidhaaf beegiidhaaf Jimma Qullubbii Jimma Nuunnu naannaa Walalii fi Garjeeda keessatti yeroo isaan summii facaasanii summiitu faca'ee jedhanii waboon illee yeroo iyyatu namni garaagaraa yeroo iyyatu yeroo simbirroonni waaqarraa summiidhaan gad harcaatu namni tokko namni dubbate hin jiru. Namni tokko hin dubbanne. Inni teestii isa jalqabaati. Har'a mana barumsaa keessatti ijoollee maammula ijoollee xixiqqoo tiineejii irratti facaasan har'as akkuma kanatti bira darbama. Inni kun immoo satuqaa lammaffaadha. Akka jirutti ganaa kun itti fufa waan dhaabatu miti. Maaliif teestii nu gochaa jiru isaan? Teestii nu godhu egaa eventually wanta isaan gochuudhaaf deeman hin ilaallaa jechuudha. Kuni baay'ee nama gaddisiisa warra ijoollee adagaan kun irra ga'ee fi dhaamsi koo Waaqayyo isaan bira goru lubbuu isaanii nuuf eegu dhukkuba kana jala akka isaan baraaru abdii guddaan qabaa jechuudha. Innaangoo irratti wanti ga'e I hope Oromoo hunduma irratti ga'e. Ani Oromoo hunduma irratti ga'e jedheen ilaala. Hundumti keenya akka mana keenya irratti ga'e akka obboleessa keenya obboleettii keenya irratti ga'etti ilaaluu danda'uu qabna kan jedhuun qabaan. Kan biraani waa'ee kana fixeera gara waa'ee haasaa koo irratti yeroo deebi'u waa'ee Oromoo kanaa waa'ee amantaati. Oromooni ammas taanaani akkuma siin jedhee akkuma sila jedhee tolerance marginiin isaa kuni yookiin immoo amantaadhaa fi
namarratti hirkannaan namaa kuni baay'ee bal'aadha. Hammana hin jedhamu. Wanta gidduu kana ilaalaa ture tokko tokkotu na dhiba. Kunis isuma nama reeffa ciisu testii gochuu isa waraabessi testii gochuu wajjin wal qixxeedha. Waloo fakkaata waan isaa. Maaliif amma Oromoo kana akkatti joonjessanii dizaayinii halkanii guyyaa kan kanarratti hojjetan ijoolleen nafxanyaa mooraa Minilik keessatti walitti qabamte akkamittiinitu Abiyyii fi Gruupii Abiyyi kana qabatanii akkamittiin Oromoo joonjessine akkamittiinitu osoo isaan hin beekini confusionii kana keessa Itoophiyaa Lu'aalaawwinnat isa jedhu sanatti ceesifna isa jedhu yeroo hundumaa ganamaa galgala dizaayinii isaan baasan. Dizaayinii isaan baasan yeroo hundumaa kanuma. Amma Oromoon kuni hin dammaqaa hin rafaa hin wareeraa achi dammaqee immoo ofirraa hish jedhee ofirraa ari'aa deebi'ee immoo ciisaa. Isa kana beekusaa hamma danda'ametu karaa garaa garaatti dhufu. Hamma inni du'ee dhumatutti hamma inni akka jabana Minilikii akka waan harkis miillis harmis irraa murameetti duddaan galee ciisuutti hammasitti itti fufusaan waan hafu miti kun. So amma dheengaddaa waan haaraadhaan atti as ba'an. Wanti haaraan kun gaaddisa hogganootaa jedhanii dhufan. Waan feekii tokko waan Oromoon kun hammam akka inni dubbii osoo hin xiinxaliin akka isaan afaan isaa bananii asii gaditti dhiibu Oromoo kanatti. Maaliif waanuma illee fudhata isa jedhu already mind setting isaanii maanni waanuma arge kana liqimsa Oromoon kan jedhu keessa jiru jarri kun. Gaaddisa hoogganaa jedhanii Rabbi isinitti agarsiisu. Gaaddisa hoogganaa jettee yeroo fiddu warra Oromoodhaaf dhaabatu jechuudha. Hooggana kana gaaddisa hoogganaa yeroo jettu warra siyaasiyaa garaa garaa keessa jiran walitti fidaniitu gaaddisa hoogganaa dhaabni jedhaniitu Abiyyi waamaniitu konfermii godhatu. Abiyyi immoo dhufeetu ay gaarii gootanii gaaffii ishee xixinnoo kanaan duraa kana dhiiftanii isa kanatti dammaquu keessanii amma kana gara fuulduraatti deemuu keessan fedhii keessan agarsiisuu keessanii fi na gammachiiftaniitu jedheetu eebbisa. Isa booddee achi galagalanii lammaanii dura ta'a. Waanuma tiyaatirii namatti tolu tokko. Ani maqaa kenneeraaf inni kuni gruupii teeknikaati jechuudha. Koree teeknikaa isa lammaffaa. Koreen teeknikaa inni jalqabaa inni abbaa gadaafaa maaloofaa godhanii ijoollee fidanii harka kennisiisanii summiidhaan ficcisiisanii amma inni baay'ee ekspoozii ta'eera. Har'a garuu har'a immoo maal jedhanii dhufanii koree gaaddisa hogganootaa yeroo jedhamu waan guddaa fudhata Oromoon. Amma isaan immoo koree teeknikaati. Anaa fi koree teeknikaa jedhee maqaatti baaseera. Koree teeknikaa dhanni duraanii amma inni kun B ganaadha siin A B C D E F inuma itti fufa gaduma fufa abaasaraa caaraa jedhee gadi inuma bu'a gadi bu'a baay'ee gadi bu'a ganaa yaachi asima falfalamaa bula. Koreen teeknikaa kun maalinni yeroo koree teeknikaa kana yeroo ilaaltan amma gaaddisaa hoogganaa hin jedhu koree teeknikaati jedha. Koree teeknikaa kana yeroo ilaallu maal barbaada? Tokko yeroo ilaallu kan isaan barbaadanii mootummaa kana jabeessuudha. Number 1. Mootummaa kanatti lubbuu horuudha. Main purpose isaanii mootummaatti lubbuu horuudha. Second, nama mootummaa kana bira dhaabatu gaaffii isa bu'uura ta'e kan Oromoo kanatti nama cichu balleessuudha. Gaaffii bu'uura isa ta'e kana kan kaasee kan gara fuulduraatti tarkaanfachiisaa jiru eenyu waboodha. Main targetiin isaanii har'a waboodha. Waboo irratti targetiin isaanii inni guddaan waboo attamitti balleessinaadha. Egaa koreen teeknikaa inni lammataa kuni osoo kanarratti waliin galiin lammaan dura ta'an ta'u. Meeqooy biyya keessatti defense ministeeriin tokko kan inni hoogganu koreen teeknikaa eenyuun lolaa jira. Eenyuunitu harka jalatti gashata. Definitely warra gaaffii Oromoo isa bu'uura ta'e sana baatanii deeman. Eenyu gaaffii Oromoo bu'uura sana kan baatee deemu har'a. Achi keessatti kan dhaabatan keessa baay'een isaanii haala Itoophiyaa ijaaruu isa jedhuun fudhataniitu
OPDOtti harka kennatanii OPDOdhaan sooramaa OPDOdhaan jiraataa jiru. Hundi isaanii. Namni alatti hafee lolataa jiru. Namni isa bu'uura ganamaa irratti rarra'ee jiru, irratti cichee jiru yoo jiraate waboo duwwaa. Challenge na godha. Eenyu kan biraan kan jiru waboo. Eenyu enemy isaanii number 1 irra waboo. Number 1 enemy isaanii irra waboo. Kan isaan irratti duulanii waboo. Kan isaan balleessuuf ka'anii waboo. Kan isaan joonjessuuf ka'anii uummata Oromooti. Maaliif yoo jettani osoo waboon jiru Itoophiyaa lu'aalaawwinnatiin sun dhaabataan jiru. Maaliif hinumatti fufa? Namni tokko qawwee fudhatee qawwee qabatee lagatti hafeennaani gaaffiin Oromoo hamma deebi'utti gara booddeetti deebi'aa jiru. Hinumatti fufa. Kanaafitu waan fedhe yoo ta'e jarri kun koreen teknikaa koreen teknikaa B'n kun inni lammaffaa kun ammasi dizaayinii kan biraa wanta nu dhossanii suusukuuman qabu attamittiinitu waboo hinna isa jedhu waboo attamittiin jilbeenfachiif waboon jilbeenfateenaan Oromoo irratti akka barbaadan itti fincaa'uu danda'u ilmaan nabashaa. Dizaayiniin kun immoo Oromoo biraa madde miti. Itoophiyaanistota warra garaa isaaniitiif bulan, warra haadha isaanii abbaa isaanii ganan, warra garaa isaaniitiif jiraatanii isaanii fi warra ilmaan habashaa ilmaan nafxanyaa warra xonqaawota warra daftaraa achi keessatti walitti qabamtee jirtu mooraa Minilik keessatti walitti qabamtee jirtuu fi daldaltoota Abiy jara kanaan qophaa'e. Egaa yaalmaan Oromoo kana ilaalaa kun bor wanta isin dhageessanii. Bor wanti isin dhageessan kun yeroo achi as ba'u hin agartu wanta inni itti adeemu. Mee haala Oromoon keessa jiru ilaalaa. Oromoo nama confusionii guddaa keessa jira. Engadda Jawaariin sodaachisuu dhaqan. Jawaariin ani akkam beekutti Jawaariin ajjeesuu ni kan isaan dhaqan. Sodaachisuudha. Power struggle tu jira. Warra OPDO kana gidduu power struggle waan jiruufi hamma danda'ame Jawaariinis sodaachisanii akka inni laayinii isaanii kana fudhatu. Akka inni akka barbaade hin utaale. Abiyyiinis immoo yeroo Jawaarii rifatee uummata Oromoo galagalchu Abiyyiin immoo si yooti wanta barbaadu hin gootu ta'e egaa OPDO akkasitti jedha. Warra OPDO keessa jirtu yooti wanta barbaadu hin goonu ta'e wanta nuyi barbaadnu hin gootu ta'e akkas uummata sitti kaabna isa jedhu meesejii lama dabar parpasii qaba wanti kun. Kanaan deemaniitu Jawaariinis rifaasisanii Abiyyiinis rifaasisan. Kuni power struggle ilmaan habashaa gidduu jirudha. Kun Oromoo wajjin waan wal arguu. Jawaar baga baraarame Oromoon ka'ee bira dhaabachuunsaa ani gadheedhaan jedhu garuu eega ka'anii dhaabatanii garuu gaaffii kaasanii gaaffii achirratti dhaadannoon ba'aa ture hin argama. Deebiin keenya nuun deebine nu abbaa biyyummaa gaaffii nu gaafanne hin deebine jedhanii nama 85 wareeganii keessumatti baay'ee kan natti dhaga'ame. Namoota waggaa 85 fi jaarsa waggaa 85 obbo Morodaa Moosaatii fi mucaa waldhaaltuu karaarra fiiddu mucaa xiqqoo Amboo keessatti ajjeefamte. Harargee keessatti Dirdaawaa keessatti. Asalla keessatti Baalee keessatti Shawaa iddoo halletti warra dhuman nama 85 isa itti kennanii dhiigi isaanii dhangalee all of a sudden dhagaa kaasaa yeroo dhagaan ka'e dachee manatti gale. Ammas akkasumatti testiin gochaa jiru ilmaan nabashaa. Hammam akka nuyi hamma fuulduraatti hin deemne beeku. Akka fuulduraatti deemnu kan nu godhu immoo foorsiin kan biraan akka inni dhufaa jiru beeku. Inni immoo eenyu waboodha. Amma gaa dizaayiniin kuni amma arganiiru. Waan xinnoodhaan hoo jedhee ka'ee gara booddeetti deebi'a. Garuu gara booddeetti kan hin deebinetu jira. Inni gara booddeetti hin deebine sun isa qawwee kaasee dhiigaan wal faaleedha. Isa kuffise sana, isa ajjeese sana. Qoosaatti manatti hin galu already nama ajjeeseera. Inni karaa ciraa jira. Karaa irra ciraa jira. Kanaafitu waa'ee karaa isa irra deemnu kana na haasa'u barbaade. Mee akka meetaaforii tokkoon
dhimma itti ba'u barbaada. Durii yeroo caakkaa keessa deemanii nama karaa nama agarsiisutu jira. Namni tokko tokko genuinidha. Ilaa kottu karaa kana deemnaa jedhee karaa si agarsiisa. Inni tokko tokko si saamsisuudhaaf si ajjeesuudhaaf cululleen tokko tokko dhufeetu karaa inni kun waan qaba kanarra deeminaa kottaa jedhee dura dhaabatee fudhatee sokka. Fudhatee sokkeetu hallayyaatti geessa. Hin saamsisa. Duriyyee saamsisa. Nama ajjeesisa. Warra maajiraat machiidhaan saamsisa. Egaa Oromooni yeroo hundumaa jaankerii irratti dhaabatee warra culullee akkasiitiin gowwoomfameetu duukaa yaa'a. Duukaa yaa'ee dhaqee rukutamee maal waa jedhee gubatee immoo maal nu wayya jedhee achi as galagalee isa silaatti immoo deebi'e. Xinnoo isheetu hin deemin cululleen tokko immoo dhufte no karaan kun isin baasu. Ilaa kunoo karaa kanatti isin baasa. Karaa kanarratti confusionii guddaa jira. Ani garuu kan natti fakkaatu har'a dhiiga isaatiif saanjaadhaan rasaasaan karaa kan haamaa jirutu jira. Karaa qulqulleessaa garaa walabummaa kan qulqulleessaa jiru jira. Eenyuun waboodha. Waboon matirayyeesiidhaan saanjaadhaan daggala geeboo igiggiraa ciraa jira. Uummanni Oromoo har'a waboo wajjin dhaabatee waboo isaa qoma isaa itti kennee qoma isaa itti kennee karaa ciraa jiru kana duukaa deemuutu irra jira. Warra kashalabbee, warra nama joonjessitu, warra nama karaarraa jal'iftu duukaa jal'achuun irra jiru uummati Oromoo. Isa dhiiga isaa dhangalaasu, isa kan isa damooza dabballummaa fudhatee maallaqa fudhatee maallaqaan bitamee habashaadhaaf hojjetu, dabballee isa habashaadhaaf hojjetu, isa ilmaan habashaatiif hojjetu, isa warra Itoophiyaanistiidhaaf hojjetu moo ilma Oromoo marrumaan Oromoo keessaa saba isa dhiiga isaa dhangalaasaa jiru, isa dhiiga isaa facaasaa jiru, isa kuffisee kufaa jiru, isa kam inni dhugaan ummati Oromoo karaa qaxxaamuraa irra ga'eera. Ummati Oromoo isa dhiiga isaa dhangalaasu jala hiriireetu isa dhugaa gaaffii isaa isa dhugaa sanatti ce'aa yookiin immoo akkuma joon je'etti cululleen karaarraa ceesisaa. Har'a garanatti harkisaa, bor garanatti harkisaa, iftaan garanatti harkisaadhatu hafti jechuudha. Kanaaf wanti Oromoon isa barbaachisu har'a kan akka gaariitti itti yaadamuun irra jiru isa lubbuu isaa dabarsee jireenya isaa gatee mana barumsaa keessaa bahee lubbuu isaa saba isaatiif dabarsuuf ka'e kanaa wajjin dhaabachuu qaba uummanni Oromoo. Kanantu natti fakkaata. Gara biraanii Oromooni waan nama gaddisiisu hammam despereetii akka inni ta'e natti agarsiisaa jira. Eventiin 7-2 darban kuni Oromoon hammam cinqaa keessa akka jiru, Oromoon hammam despereetii akka inni ta'e, akka garatti deemu dhabe na agarsiisa. Maaliif yoo jettanii amma koree teknikaa inni darbe kuni nama galchanii, nama hiisisanii, sumii nyaachisanii, isa kaan ficcisiisanii, isa kaan lafa inni bu'e namni hin beekne, isa kaan warrumti gash warra ka Jawaar fa'aa amananii kunoo poolisii Oromiyaa mataa rukutee ajjeese jedhanii osoo amananii waan nama gaddisiisu warri keessumatti nama koree teknikaa keessa ture yeroo inni dhufee Washington DC Minnesota maaloo kana keessa naanna'ee haasaa godhu namni hiriira galeetu maallu wayyaa jedhee gaafata. Of course namni tokko kana gootee dhuftee maal barbaadda namni jedhee jira. Washington DC fa'eetti iddoo tokko. Garuu warra qulqulluudhuma garaa fayyaalessa achi dhaqanii attamnu wayyaa fiichariin keenya maal fakkaata warra jedhanii gaafatantu na dinqana. Hammam Oromoon abdii akka kutate, hammam desperate akka inni ta'e. Otoo Eertiraawwii tokkotu akkasitti nama qabsiisee, nama ajjeesee, nama fixee, lubbuu namaa dabarsee dhufee Ameerikaa keessa seeneetu Ameerikaa keessatti haasaa godhatee biyya keessatti deemee haasaa godhatee hin yaadamu. Innuu yaadu. Utuu Tigraay keessatti akkas godhatee hin yaadu. Maaliif akshinii fudhatu. Sireesiidha. Namni ilmi isaa du'e nama niisu. Namni ilmi isaa qabame nama niisu. Garuu margin of tolerance Oromoo kana nani. Leadership dhabuusaa. Lafa dhaqu dhabuusaa
hiriira galee maal sitti fakkaata? Eeggadda nama ficcisiisee nama dhufe tokko teessee dhattee yeroo gaafattu yookiin deemasii ati waa'ee Oromoo haasa'uun sirra hin jiru jettee itti musirra ture. Yoo kanaa gadi yoo mana kee taa'udha. Eegalatti akkas jechuu yoo kanaa gadi fiiwuchariin Oromoo maal fakkaata jedhanii gaafachuu baay'ee na gaddisiiseera. Hammam despereetii akka ta'e Oromoo. Hammam karaan road mapping completely akka harkaa bade. Karaan daandiin akka irraa bade namatti agarsiisa ilmaan Oromoo. Please waan akkasii kana hadhaamu. Warra akkasiirraa homa tokko eeguun hin danda'amu. Warra biyya keessatti galee OPDO wajjin hojjina jedhu kanarraa homa tokko waatti argamu taasaa hin jiru. Jiraachuus hin danda'u. Hamma OPDO'n biyya sana geggeessite. Hamma ijoolleen nafxanyaa gubbee isaa qabattee irra jirtutti homa tokko gochuun hin danda'amu. Kanammoo seenaatu nu agarsiisa. Seenaatu nutti agarsiisa. Seenaatu dhugaa nuu ba'a. Seenaan dhugaa nuu ba'a. Ammas dhugaa nuu ba'aa jira. Yeroo nuyi walabummaa qofa kan nu baasu. Biyya keenya irratti, risoorsii keenya irratti, albuudaa keenya irratti nutu murteessuutu, saba Oromoo murteessuutu irra jira yeroo jennu, no Itoophiyaa jedhanii warri maraatanii adagaa kan biraa keessa akka isaan nu gashuudhaaf deemaa jiran beekuu qabdu ilmaan Oromoo. Jarri kun homa tokko sii fiduu hin danda'an. Homa tokko gochuu hin danda'an. Waggaa meeqa achi keessa ta'anii ofuma odeessu. Mee wanta isaan delivery godhan natti himaa. Mee Itoophiyaanistiin Oromoo ta'ee Itoophiyaan ijaara kan jedhu maal delivery godhe? Maaluma delivery godhe? Haayilee Fidaa Itoophiyaa keessatti gaaffiin keenya deebi'aa jedhe. Haayilee Fidaa akkas jedhe. Dhumarratti wayyoo osoon ba'eeti Waaqayyo osoo na gadhiise OLF-tti dabalama jedhee boo'aa mana dargii keessatti ajjeefame. Kana ijoollee isaanii gaafadhaa. Namoota meeqa dhabne wal'aansoo Itoophiyaa jedhudha. Warra akka Biraanuu Gammadaa, warra akka Miitikkuu Tafaasaa, warra ijoollee abidda warra akka Lammaa Fidaafaa, warra akka Shimallis nama meeqatu dhaba Itoophiyaa osoo jedhanii. Yaalmaan Itoophiyaadhaaf dhiiga dhangalaasuun yoom dhaabata ilmaan Oromoo. Jarri kun akkasitti dhuma Sannaayii Likkee akkasitti dhufe. Sannaayii Likkee akkasitti dhufe. Haayilee Ifaan akkasitti baay'een isaanii akkasitti dhuman. Maal delivery godhan convincing na godha. Zero. Waa takka delivery godhe saba Oromootiif. Zero dha delivery godhan. Warri Itoophiyaa jedhu inumayyuu warri Itoophiyaa jedhee mooraatti gashanii ijoollee Oromoo ficcisiisan. Basaasa ta'anii ijoollee Oromoo ficcisiisan. Ijoollee Oromootiin nagadan. Har'a ijoollee Oromootiin nagadaa jiru. Har'a ijoollee Oromootiin maallaqa argataa jiru. Warri Itoophiyaan wayya jedhan. Mee natti himaa nama Itoophiyaa jedhee waa takka Oromoodhaaf waan qabatamaa fide. Nama tokko wanta isaan godhan natti himaa. Hin qabu, hin jiru, hin qabdan. Garuu addi bilisummaa Oromoo wanta inni godheen isinitti hima. Addi bilisummaa Oromoo bilisummaa jedhee eega ka'e asitti Oromoon ani Oromoodhaa jedhe tokko. Oromoon ani Oromoodhaa jedhe tokko. Oromoon daangaan isaa Oromiyaadhaa jedhe lama. Oromoon aadaan koo aadaa Oromootii jedhe sadi. Oromoon afaan isaatiin qubeedhaanitu barate afur. Oromoon har'a ani Oromoodha jedhee boquu ol qabatee saba keessa deemuu jalqabe shan. Hinuman isinii lakkaa fixuu hin danda'u. Kana delivery godhe. Kanaaf hidhamne kanaaf obboloonni keenya itti dhuman. Delivery goone hin finne qabatamaadha kun. Namni kuni soba jedhu gadi ba'e. Ani garuu Itoophiyaanistii ta'anii of gurguranii faamilii isaanii, maatii isaanii salphisanii, of salphisanii, uummata isaanii ficcisiisanii, inni kaan summii nyaachise, inni kaan qawwee hiikkachiise, saba Oromoo qawwee hiikkachiise, jireenya isaa balleesse, summii nyaachise, mana hidhaatti naqee, adamsiise. Nama fixilwaadha kan jiru. Zero kan isaan delivery godhan. Waa takka namni saantima tokko jireenya Oromoo gaaffii Oromootiif namni contribute godha tokko hin jiru. Waan fidan hin qaban. Addi bilisummaa Oromoo waboon uummanni Oromoo dhumaatii isaatiin du'uu isaatiin irratti bobba'uu isaatiin bu'aa hamma kana galmeesse. Hamma kanatu galmaa'e. Namni kun soba jedhu achi as ba'ee anaa wajjin dibeetii haa godhu. Namni kun soba jedhu.
warri Itoophiyaa jedhanii akka qaanaat akka salphatanitti akka qullaa dhaabatanitti boolla isaaniitti godaanu. Garuu nuyi akka boqool qabannetti akka boquun keenya hamma dhumaatti ol jedhetti akka saba keenya osoo guyyaa tokko hin ganinitti duuna yoo duunes ijoolleen du'aa jirtus akkasitti duuti. Kanaafitu differensii guddaa jira. Harri Oromooni har'a eenyu kan isa baasu? Wabooti isa baasa. Waboo isa waa delivery godhe, isa waa hojjete, isa waa agarsiise, isa dhiiga isaa jissaa jiru. Isaatu har'a kan uummanni Oromoo ka'ee wajjin dhaabachuu irra jiru. Waboo isa waa gochaa jiru kana wajjin dhaabachuu irra jiru. Jaallannes jibbines. Jaallannes jibbines. Maaliifi? Yoodhuma ija keenya dunuunfannee waboo kana fuunee ganda tokko ganda lama ganda sadiittiin abalu propaganda warri akkas jedhani propaganda warra nafxanyaa warra liqimseedha. Propaganda ilmaan habashaa warra liqimseedha. Propaganda warra Oromoo keessatti dhalate Oromoo bal'eessuuf warra liqimseedha. Jara kanatu kana odeessa. Confusion baay'ee jira ilmaan Oromoo. Gatteenyee ilaaluutu nurra jira. Maal delivery godhan? Grouping kun maal delivery godhe? Grouping kun immoo maal fide? Saba Oromootiif kanan fide jedhee odeessi gadi bayi. Itoophiyaanistiidha warri jettan kanan fide jedhaa odeessaa. Kanan fide jedhaa odeessaa. Uummanni Oromoo kan inni gaafate gaaffii uummata Oromoo kan lafaa kaase kan har'as lolaa jiru waboodha. Har'as gaaffii sanas kan kaase waboodha. Aayidiyaan sun akka inni saba keenya keessa disseminated ta'u, akka inni saba keenya keessa faca'u, tentakaliin isaa lafa keessa akka inni ijjeeramu, lafa keessa akka inni fagaatu kan godhe waboodha. Adda bilisummaa Oromooti. Jaallattanis jibbitanis. Balleessaan ta'eera balleessaa baay'ee godha. Namni waa godhu yeroo hundumaan balleessa. Dogoggorri godhameera dogoggora meeqa godhame. Har'a hoggana keessa namni jiran jiru balleessaa kan godhamu guutanii ba'an. Regardless adda bilisummaati. Adda bilisummaa jechuun saba Oromoo jechuudha. Saba Oromoo isa waa'ee Oromiyaa haasa'u. Saba Oromoo isa waa'ee bilisummaa haasa'u. Isa waa'ee walabummaa haasa'u. Waa'ee daangaa isaa haasa'u. Waa'ee aadaa isaa isa haasa'u. Waa'ee afaan isaatii isa gaafatu. Isa adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Isa adda bilisummaa Oromoo jechuun isa waa'ee saba isaatii haasa'u. Waa'ee albuudaa isaa, waa'ee resource isaatii isa haasa'u sana adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo waboo duwwaatti miti kan itti limitii godhu. Hundumaa Oromoo bilisummaa barbaadu. Oromoo walabummaa fedhu hundumtu adda bilisummaa Oromooti. Jaallannes jibbines. Kanaafitu ilmaan Oromoo confusionii tokkotu jira. Mee nafxanyaa har'a laalaa. Nafxanyaan yeroo Tigreen jirtu hammam eegee ishee suuttee dhokattee warri eegee buuftee turte. Har'a Abiyyii fi ijoollee OPDO nafxanyoonni OPDO keessa jiran taayitaa fudhatanii dachaasanii biyyatti galchanii uummata Oromoo irratti finceessisan. Gadi baatee sirbaa jirti. Daaqonni ishee, xonqaayin ishee, maaloon ishee akka jirtutti gadi yaate waan barbaadde haasa'u. Eenyutu isaanitti dubbata? Keessumatti karaa Baalee, karaa Arsii, karaa Maaloo, karaa Harargee, karaa Maaloo, keessumatti Shawaa keessa iddoo garaagaraatti boquu isaanii ol kaasutti kaa'anii jirru. Kanaaf bakka akkasiitti wabooti isaan barbaachisa. Nama sodaatan qabaachuu qabu. Elaa of eeggadhu taa'ee gadi namatti jedhu barbaachisa. Jarri kuni akkasittiinitu uummata Oromoo gara booddeetti deebisuudhaaf yaalaa jiru. Innaa ilmaan nafxanyaa takka nuu ciisaan jiran. Haadhumaan nuu ciisaan jiran. Har'a mee ilaalaa jiran. Waanuma nama dinquutu hojjetamaa jira. Kan dhume Oromoo, kan rukutame Oromoo, kan waan fedhe ta'e Oromoo, kan isaan himatan immoo Oromoodha. Achi ba'anii kunoo saba keenya dhume kanan dhume Awurooppaa paarlaamaa bira dhaquu, koongireesii dhaquu, koongireesmaanii tokkotu amma har'aa immoo kaleessa gadi ba'ee himaanii maaloodha Amaaratu dhume jedhee haasa'a. Maaliif nutu dadhaboodha warraan jiru kanatti. Loobiidhaa wajjin communicating goonu, koongireessoota wajjin communicating goonu ittiin ibsinu jara kanatti. Hamma dandeenye ittiin ibsinu. Maaliif summiidhaan akkasittiin dhume Washington DC keessatti utuu ijoollee Amaaraatti summiin dhume ta'e har'a Washington DC lafa ijjatan namni hin qabu ture. Garuu Oromoon kana dhimma isaa hin godhan. Waan kan biraa odeessa. Waa'ee isa dheengadda darbe
Oromoo Jawaariin kana jedhe inni darbe kute. Har'a kun summii nyaataa jira Oromoo. Kana namni odeessu hin jiru. Eenyummaa keenya baran jirru. Kanaafitu isa kutatee eenyummaa keenya karaarra buusuu danda'u sana duuba dhaabachuun nurra jira inni jedhuuf kanaaf. Oromoon har'a yeroon ilaalu grocery warra Ameerikaa kana keessa seenee gaafi baay'ee na dinqa. Yeroo armiin tokko dhufee dhaqee waa bitatu, yeroo dhaqee waa bitatu fiiganii dhaqanii Ameerikaanonni thank you for your service jedhu. Nama hin beekneen dhaqanii baay'ee galatoomii wareegama kaffaltuuf biyya keenyaa fi galatoomii jedhaniitu nama kana kunuunsu. Har'a Oromoo meeqa jira? Waboo kan ture, kan miilli cite, kan harki cite, kan ija jaame meeqa jira? Har'a waboo isa caakkaa keessa jiru, isa daggala keessa jiru, isa lolaa jiru kan namumti ulfina kennuuf jira. Namumti goota koo jedhu jira. Namni bishaan itti qabu jira. Namni isa har'a biyya iddoo garaa garaarra faca'ee jiru kana namni galateeffatu jira laata. Baay'ee na dinqana. Maal oolmaan Oromoo eenyummaa keenyatti adeemu. Mee egzaampilii tokko foloo goonee waan akkasii kana haa yaaduu jalqabnu. Isa amma har'a we and them isa jedhu kana philosophy sana nuyi isaan isa jedhu nuyi Oromoon isaan jedhu warra nafxanyaati. Gidduu keenyatti differensii kana bal'isaa adeemu. Agarsiisaa adeemu. Eenyummaa keenyatti agarsiisaa maalummaa keenyatti agarsiisaa adeemu ulfaan Oromoo. Akkasitti eessayyuu ga'aan jiru. Amma mee ilmaanni nafxanyaa waa isheen abdattee jirtu tokkoon isinitti agarsiisuu barbaada. Ilmaanni nafxanyaa waan isaan abdatanii jiranii waanuma nama dinquudha. Attamitti of ijaaranii jiru beektu. Jabana Miniliki Garrison City waan jedhamutu qophaa'e. Garrison City kuni nafxanyoonni qawwee qabatanii warri ashkarri Minilik dhaqanii kan safaran Asallaa, Shaashamannee, darbanii Jimma keessa, Wallaga keessas, Dambidolloo, Dirreedawaa, Harargee keessa lafa isaan qubatantu jira. Achi keessatti Amaarri wal hortee wal baay'ifteetti. Dhaggeeffadha ilmaan Oromoo. Har'a amma gaa ani maalan jedhaa iddoo kana ibsaa waan dukkaneessi malee hin ta'u. Itti ifa amma isinitti mul'ata natti fakkaata. Tole. Amma kanan isinitti agarsiisuu barbaada ilmaan Oromoo. Ilaa ilaalaa. Amma Oromiyaan kana fakkaata. Kuni walloodha. Kana kutanii kennaniiru. Kana dhiisaa. Forget it. Amma Oromiyaa keessa kan jedhan ani kan hin jedhu definitioniin koo maalan jedhaa cancer cells jedha. Cancerii seelii canceriiti. Cancer cellsiin kuni ilaa akkasitti faca'ee jira. Cancer seelii Baalee Gobbaa Addana Arsii keessa Gujii keessa Boorana keessa Harargee keessa Addana Adaamaa Bishooftuu Finfinnee Addana immoo Amboo Naqamte Jimma kana keessa Addana Goree Mattuu Dambidoolloodhaa fi Asoosa naannaa kana keessa akkasitti diddiimaan kaa'e. Kuni cancer cellsiidha. Cancer cellsiin kuni lafa ilmaanni Habashaa qubattee jirtudha warri kun. Ilmaanni Habashaa amma maal abdatu warri Finfinnee taa'an kun kan isaan abdatanii Addana keessa nama baay'ee qabnaa. Baalee keessa yoo Baalee East and West Baalee keessa Gobbaa fi Dodolaa Asallaa fi Shaashamannee yookiin immoo Harargee Dirreedawaa kana keessa Addana Adaamaa Addana Amboo keessa Naqamte keessa Jimma warra akkasii kana keessa nama qabnaa. Baay'inni keenya baay'eedhaa jedhu. Nuyi baay'eedhaa jedhu. Akkamittiin akkachi dhaqan sitti himan. Akkamittiin akka amma gaa pilaaniin isaanii inni guddaani Oromooni kun biyya Amaaraa yoo ta'e Oromoon kana keessa jira hin jiru. Hin safarreechi. Maaliif colonizationiidhaan isaantu dhufe. Garrison Cityidha. Militariitu keessa qubate kana hundumaa kana keessa kan qubate militariidha. Militariin kun dhashee maaloo wal dhashee isa kaan Oromoo irraa dhashee ammarra warra OPDO keessa liixee mataa nu naannessitu qaba. Warra kana isin warri Addana keessaa yaada. Yeroo akkas ta'u kana amma gaa isaanii networkii qabu. Networkiin isaanii maal Finfinnee kana ka'eetu networkiin isaanii hammasitti dhufa.
hamma kanaatti akkasittiin walidhanii jiru. Jarri kun organization isaanii akkas. Addana keessatti qawwee hamma danda'an guuranii naqataniiru. Kaanser seeliin kun. Kaanser seelii sana keessa qawween naqameera, qophaa'ameera. Amma kaanser seelii tokko fudhattee kaate, leetansee kaanser seelii tokko yookiin goree fudhan lafa nafxanyaatti baay'ata. Goree yoo fudhannee kaane, goree yoo jenne, goree keessa amaarri hamma tokko jira minigaa. Amaarri hamma achi jiran nafxanyoon achi jiran kuni kan isaan jedhanii baay'ina waan qabnuufi jedhu. Mirgi keenya eegamuu qabaa jedhanii inni isaan iyyanii maa inni biyya sana keessatti nuyi autonomii barbaannaadha. Oromiyaa keessatti autonomii barbaanna. Autonomous region barbaanna. Ofiin of bulchuutu nurra jira jedhu. Hammi kun egaa kaanser seeliin kun hundumtuu yoo of bulche Oromiyaan eessa bulchuudhaaf ta'aa jiran maan Oromoo. Mee kana qabaddaa. Hammi kun egaa yeroo walitti dabalamu miliyoonii 4-5 ta'a. Miliyooniin 4-5 kuni tokkoffaa uummata horii qabanidha jiru. Yeroo wal filanii baadiyyaadhaa inni dhufu, inni booksiin inni dhufu addana keessatti disimeetii hin ta'u. Hin babal'atu hin bada. Disipeet godha hin bada. Lafa inni lixi'uu namni baru hin jiru. Addana keessatti isa fidatanii dhufanii ofii isaaniitii godhachuu danda'u jirri kun. Baaletii dhufu ofii isaaniitii godhachuu danda'u. Horii qabu nama bituu danda'u maal gochuu danda'u. Amma gaa kana kaanser seeliin kuni addana dhiita'uu jalqabaa jechuudha. Maal inni Baale keessa reprezentaatiif yoo Finfinnee dhufe nafxanyaa dhufaa jechuudha ammas. Oromoon tokko dhufee nafxanyaa 5 dhufuu deema. Hararge keessa akkas, Wallagga keessa akkas, Boorana keessa akkas. Isaan akkasittiin of qopheessaa jiru. Kaanser seeliin kun egaa Oromiyaa nyaachuudhaaf, Oromiyaa ajjeesuudhaaf. Kaanseriin yeroo guddatu deemee Oromiyaa kana nyaata. Oromiyaa kana liqimsa. Kana egaa amma inni pilaaniin isaanii inni guddaan Biraanuu Naggaa kan isaan fudhatanii ka'anii fi ishee kaanser seelii kana guddisuu, ishee cimsuu, ishee organizii gochuudha. Yoo filannootti deemne iyyuu jedhu autonomiin nuu kennamuu irraa biyya kana keessatti nutu wal filutu nurra jiraadha. As keessatti kaanser seelii sana keessatti nutu moo'utu irra jira. Magaalaa keessa concentration namaa magaalaa keessa wanta ta'eef duriyyee kana maaloo kana bitanii warra shaqaxaa kana uraagee kana maaloo kana bitatanii ofii ta'anii ol filu. Asalla keessaa namni filamee dhufu nama sooressa nafxanyaa tokko. Goree keessa akkas naqamte I don't know naqamte illee hin danda'anii dambidolloo hin danda'an natti fakkaatu. Garuu goree keessa mattuu keessa waan akkasii maaliif lola jiraachi. Filannoon iyyuu ta'uu hin danda'u. Shawaa kaabaa hin danda'an lola jira. Booranaaf Gujii keessa hin danda'an lola jira. Iddoo kan biraa garuu akkasitti deemaa jiru. Kanaafitu amma jarjarree iddoo kana hundumaa waliin ga'u kontroolii gochuu danda'utu nurra jira. Kana gaa inni hin jiru. Kaanser seeliin kun egaa amma akka inni isaan abiifaan egaa abiifaa wanti isaan jedhani abiifaa wanti isaan jechuu barbaadani amma maal attam goona ree attam goona achisoo baay'eedha isaan uummata Oromoo. Listen. Jarri kun colonizersiidha. Jarri kun biyya abbaa keenya qabatan dhufanii colonizersiidha jarri. Colonizersiini biyya isaaniitti galu. Sumaaleen Columbus Ohio keessa addana Morse Road lafa jedhamu jira. Nama meeqa isaan? Close to 100,000. Seera Ameerikaa fudhatanii biyya Ameerikaa keessa waan jiranii fi seera isaa fudhatanii heera isaa fudhatanii afaan isaa baranii biyya sana keessa jiraatu. Seera kun Oromiyaan gaafa wala boomegaa isheen hun dubbattu. Isheen kaani qodaa ishee xaxattee baddi kaan biraan warri nan jiraadha jettu garuu seera Oromiyaa fudhatanii heera Oromiyaa fudhatanii aadaa Oromiyaa yoo barbaadan fudhatanii hojibban dhiisanii giddiitti aadaa keenyaan seera Oromiyaatiin bulu. Oromiyaa keessatti qoroo ijaarrachuu hin dandeessu ilmaan Habashaadha. Kana inni isaan barbaadan. Kana inni isaan amma muggutan. Amma inni isaan jedhanii maal jedhu? Itoophiyaa sawu jedhu. Ilmi Itoophiyaa tokko lafa barbaade dhaqee nagaduutu irra jira. Lafa barbaade deemuutu irra jira jedhu. Mana holqa bodolee abbaan qabne biyya abbaan qabne harree keessa garmaamaa jiran. Lafa barbaade dhaqe garuu seera biyya sanaatiin deemta. Seera sana seera Oromiyaatiin bultu. Isa kana gaa inni
waboon delivery gochuudhaaf deemu. Waboon egaa lolaan jarri kuni already haalbee qarataa jiru. Already army gochaa jiru. Qoroo kana dhaabbachuudhaaf enclaves mootummaa enclave tokko mataa isaaniitiin dhaabbachuudhaaf akka island daseetis jedhan ofii isaaniitiin dhaabbatanii Oromoo gargar ciruudhaaf qophaa'aa jiru jarri kun. So kanaaf Oromoon hamma danda'u hidhatee hamma danda'u waboo jala hiriiree jara kan abdii ishee kutachiisuu tarra jira. Kanaaf inni isaan maraataa jiran. Kanaaf inni isaan waboo irratti organ. Abiyyi kanaaf waboo balleessuu barbaada. Ilmaan nafxanyaa nurratti naggasiisuudhaaf. Ilmaan nafxanyaa ilmaan habashaa mataa keenya irratti deebisuudhaaf. Itoophiyaan olaawwinnatiin ni jedhan kun egaa kaanseriin kun hundumtuu Oromiyaa nyaatee akka inni kufsuudhaaf. Jaayintii isa guddaa kana biyyoo nyaachisuudhaaf awwaaluudhaafitu rakkataa jiru jedhu. Kanaaf hamma dandeenye irratti jabaachuutu nurra jira jechuudha. Kaanserii kana of keessaa balleessuu dhukkuba kun kaanseriin nu keessa jira. Kaanserii kana balleessuu danda'u nurra jira jechuudha. Kan biraani waa'ee argumentii warra baratee tokkotu na dhiba. Maal jedhu? Si'anaa globaalii problemii nuttuma. Amerikaan gama sana ce'ee jennaan rakkina. Amerikaan gama abaluun gargaaree jennaan rakkina. Abaluun gargaaree jennaan rakkina. Amerikaa dhiisii abbaan fedhe Waaqayyo yoo gargaaru. Waaqayyo nama rakkate bira dhaabata. Sinittan hima. Yes. Seenaa tokkoon isinii ibsuu barbaada. Global politics wanta inni fakkaatu. Wanta inni fakkaatu xiqqoo ishee tuttuqeen isinii darba. Yeroo colonizationiin Afrikaadhaaf Aasiyaa keessa ture. Yeroo sana biyyi hundumtuu empire British jala colonial empire jala ture. Colonial empire jala yeroo turetti quufa guddaa Jarmaniin quufeeni lolla addunyaa lammaffaa yeroo ka'u Britishiin kun warri Westii kun Dutchiin kun warri colonizers turan kun completely collapse waan godhaniifi biyya colonize godhanii turan hundumaa gadhiisan. Hin caban, hin kufaman, hin rukutaman. Afford gochuu hin dandeenye. Akka jirutti Latin America, Asia, Africa akka jirutti gadhiisanii ba'an. Yeroo gadhiisanii ba'an kana waan gaarii ta'etu wanti gaarii inni ta'e kan jara kana kan Jarmanii lole warra communists lolanii warri capitalists lolan. Amerikaadhaaf Soviyeetiitu achi keessaa ba'e. Yeroo achi keessaa ba'anii araarri godhamu Cold War inni jedhamu gaa sanatti seename. Lola walitti dhufanii wal lolan utuu hin ta'in lola harka lafa jalaatiin wal lolan. Cold War seasonii ture. Cold Warring eeraan kuni waggaa dheeraa ture. Gara waggaa 50 ture. Waggaa kana keessatti biyyi Afrikaa baay'ee gaarii ture. Warra colonized ta'eef Cold War. Maaliif? Yoo Amerikaan isaan didee yoo Amerikaanii isaan didee mootummaa gargaare rebel forcein warri loltuuni warri qawwee qabatte Raashaa bira dhaqxe. Raashaa bira dhaqxeetu dhukkee irraa kaaftee biyya ishee qabatte. Yoo immoo Raashaan immoo miidhuu barbaade alternative qaba namni. Alternative qaba. Kanaaf isaanis immoo dhaqanii saba tokko hin miidhani. Maaliif yoo na didee gama fiiga waan jedhani. Kanaafitu alternativein kuni sabi hundumtuu akka inni walabamu ta'e. Zimbabwe, Maloon, Botswana, biyyi Afrikaa kun baay'een isaanii, Kongoon kun, Maloon kun kan isaanii liberation isaanii kana argatanii Cold War eeraa kana keessa. Osoo dhugaadhumatti Cold War kun hin turre warri kun hundumtuu hin bilisoomu. I don't think so. Hin beeku. Ta'uu dhiisuu danda'a. Utuu Ameerikaatu qobaasa Hitleriin mo'eera ta'e maybe hin danda'amu ta'a. Garuu kun egaa yeroo dheeraadhaaf dhufe kana booddee maaltu ta'e beektu? Gurbaachoovii Raashaanii hin kufe ofuma isaatiin kufe Gurbaachoovii Raashaa kuffisee humni kooministii hin badee hin caccabe amma Ameerikaanonni completely control godhan. Yeroo control godhan humna tokko duwwaatu jira biyya lafaarra har'a. Humni tokko duwwaan yeroo jiraatutti baay'ee ulfaataadha. Humni biyyi sun gargaaretu moo iddoo fedhetti. Maaliif tokkoffaa international levelitti politikaadhaan qaba. Politikaadhaan qaba, sanctioniidhaan qaba, maaloodhaan qaba, kanaan qaba, birrii international monetary fund, world bank keessatti shiratti xaxaa. Kanaaf eessa yoo dhaquu hin danda'u. Akkuma Mugaabee hudhanii qaban kana hudhanii qabu.
hin caccabsu akka Isaayyaas hin caccabsu warra kan biraa akka caccabsan kana caccabsu. Garuu there is a good news now. Akkan amanutti amantaa kootti. Maayini jedha suni ba'aa dhufe amma. Warra akka jettanii sodaataniif kana booddee kun hin jiru. Oromooni Ameerikaan hin gargaaru taanaan optionii baay'ee qaba. Har'a mee ilaalaa. Har'a Brisk kan jedhamu biyyi Raashaa, Indiyaa, Chaayinaa, South Africa warra akkasii kuni Brazil maal dhaabbatanii kophaasatti humna uummatan kanii Ameerikaa warra West balance godhu uummatan. Amma gaa maallaqa liqeessuutti ka'aniiru namni yeroo rakkatu isaan bira dhaquutti ka'eera. Powering almost balance gochaa deemeera. Inni kun maal fide beektu yeroo jalqaba Arab Springin ka'e osoo warri Raashaa kun hin dammaqini Gazaafii ajjeesanii maal ajjeesanii tokkichumaan balleessuutti ka'an. Yeroo Siiriyaa irra ga'u hin taane kun Raashaan challenge gochuutti ka'e. Amma gaa irreessa flexii gochuutti gaafa ga'u Asadin gargaaranii hin balleessan. Lubbuutti deebi'e. Amma gaa garagashataa jiru. Amma maaltu ta'e isa duwwaa egaa forsiin naannaa Horn of Africa fi Middle Eastidhaaf naannaa sana kan jiru humna gugurdaatu biyya lafaarratti dhufe. Eenyu fa'i? Iraaniin dhufeera. Amma gartee Kooriyaan hin didde. Chaayinaan hin didde. Raashaan hin didde. Amma lola amma Yemanii irratti deemaa jiru kun indikeeshinii gaariidha. Amma soo yeroo Ameerikaan kophaasaa doomineetii godhu ta'e Yemanii yoona kan haadhasee lafarraa duguu gali fixaniiru. Hin danda'amu. Har'a Yemen Ansarallaan hin galagalfate. Ilaalaa Ansarallaan amma galagalfate inumayyuu ofirraa rukutuutti ka'e. Amma Iraaniin saankshinii sun hin dandeenye. Maaliif karaa garaagaraa warri Chaayinaas, warri Hindiis, warri Maaloonis irraa bituutti ka'an. Jalaa ba'aa jiru. Isa duwwaamin waan baay'eetu dhalataa jira biyya global levelitti biyyi lafaa geeddaramaa jira. Balance of forceetu dhalataa jira. Balansiitu uumamaa jira. Oromoonis akkuma kana optionii qaba hin yaadda'in almaan Oromoo. Nusi ittimna nu gargaartan taana warra kan biraa dhanne kadhannaa innaan yeroo kana nu gargaaru. Maaliif tokkoffaa baay'eedha nu baay'ina qabna. Kanaaf inni yoo Ameerikaan nu jibban nu haa jibban kaa maal goona ree garboomuutu nurra jira nuun. No waan akkasii hin jiru. Kanaaf nuyi wal'aansoo keenya goona. Nuyi intirestii isaaniitti hin buunu wal'aansoo keenya goona. Bilisummaa keenya wal'aansoo goona. Wanti barbaade dhufu bilisummaa keenya irraa tochoon nurra jiru. Isa booddee isaan dhufanii nu gargaaru. Maaliif eventually waan happenii godhuun beekan. Horn of Africa keessatti Horn of Africa irratti kan murteessu humna Oromooti. Humna Oromootu murteessa. Oromoon baay'ina waan qabuuf risoorsii waan qabuuf murteessaan Oromoodha. Kanaaf Ameerikaanonni eventually deebi'anii nuun supporting godhu. Kanaaf yeroodhaaf isheen biliqilii jettu kana bashaa kana. Waan tokko waa yaadduftanii qabdan. Kanaaf balance of forces geeddaramaa jira. Tiltii gochaa jira. Yoo akka cold war itti deebi'aa jira tokko. Lammataa immoo optionii baay'ee qabaachuu qabna dandeenya. Kanaaf yaaddoo dhumti hin jiru. Warra akkas jedhaniis hin goomsani hallayyaatti gadi galaa jedhani. Waan tokko nu gochuu hin danda'an. Kanaaf waboon cimee hamma dhumaatti deemuutu irra jira. An jedha. Kanaaf egaa maal goonama? Maal gochuutu nurra jira? Ilmaan Oromoo qaaniidhuma waboon gadi ba'ee buusii kadhachuun qaanii guddaa dhugaa dubbachuudhaaf. Sida hamma dandeenye Oromoon akka jirutti itti cichee maallaqatti lolaasee gargaaruutu irra jira. Mootummaa OPDO kanarraa hooma tokko argachuun hin danda'amu. Hamma ammaatti hin dammaqne taanaan dammaqaa. Ilmaan nafxanyaati isaanii. Nafxanyoota mataarratti nu albaasaa jiru. Waa takka argachuu hin dandeenyu. Warri Itoophiyaanistiin harka nagaadhaanitu qabsoofna warri jedhani harkatti dulloomee harkatti butuutee akka birdilibsi ciccitaa harkatti ciccitaa jira. Hin danda'amu. Nafxanyaani nagaan barbaadu yookiin dhuuffiseen si bitaa yookiin dhuuffiftee na bitaa jettee keessaa baaftee haasa'aa jirti nafxanyaan. Keessaa baasanii dubbataa jiru. Hin dhossine isaan gadi ba'anii qawweedhaan gaallaa likkinnaas gabbaallee jechaa jiru. Isa kamiin si wayyaga?
akkasitti nafxanyaa sitti alba'umu ijoollee garaa kee keessaa baate waboo gargaartee jira kana dhukkeerraa kaasuu sii wayya. Kana yaaduu danda'u sirra. Murtee kana sittan dhiisa Oromoo. Kan nuyi gochuun nurra jiru hamma dandeenye waan qabnu hundumaan waboo bira dhaabachuudha. Waboo bira dhaabannee hamma dandeenyu gargaarree hamma dandeenyu waan humna qabnu hundumaan bira dhaabannee ilmaan nafxanyaa kana likkiitti gashuu danda'utu nurra jiru. Ilmaan nafxanyaa kanaa gadi gara booddeetti deebi'aa jiru. Nu bal'eessuudhaaf deemaa jiru. Nu bal'eessu immoo. Hin tuffatina. Nama isaan gargaaru baay'ee qabu jedhu. Maallaqa baay'ee qabu. Loobii baay'ee qabu. International levelitti risoorsii keenyaan saamanii risoorsii Oromoo saamanii ittiin jiraataniiru. Lafa Oromoo gurguratanii fixaniiru. Jarri kun hin danda'aman. Salphaatti ilaalu tuffachuun nurra hin jiru. Diina namni tuffate yeroo hundumaa hin bade ilmaan Oromoo. Kanaaf gara dhumaarratti wanti hin jedhu ilmaan Oromoo wanti nu baasu walabummaa keenya argannee Republic of Oromiyaa ijaarranna. Republic of Oromiyaa hin ijaarrannu taanaan hin walaboomnu taanaan ilmaan Habashaa ilmaan nafxanyaatii wajjin jiraachuun hin danda'amu. Awwish hinuma hin danda'amne ilmaanuma Habashaatii wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Jarri kun baakwoordiidha. Sammuun isaanii waggaa 100 booddee jira. Jabana Minilik yaadu isaanii. Isa Oromoon isaanii gogguu fi miila isaanii dhungatu barbaadu. Yoo reebdee cabsitee miila ishee irraa kuttee jilbeenfachiifte duwwaadha kan isin wajjin jiraachuu dandeenya. Jara kana wajjin kan jiraachuu dandeenya. Isa gana gochuudhaaf immoo ammas solutionii kun qabnu waboo bira dhaabbachuudha. Chaansii hin qabu kan waboon hin jiru taanaan Oromoon badeera jechuudha. Soba dubbiitiin kan biraan qawween qabdu taanaan baddeetta ilmaan Oromoo. Kanaaf ilaa dhaamsin dhumaa isinii dhaabu. Yaa dargaggo, yaa qeerroo, yaa qarre baqan wabootti baqan. Ilmaan Oromoo, ilmaan Habashaadhaan summiidhaanis rasaasaanis si fixuudhaaf kutatanii ka'aniiru. Kanammoo biyya alaas gargaaraa jiru. Kana hin irraanfatinaa Waaqayyo isinii wajjin ta'u jabaadhaa hin moona. Ilaa hinuma moona. Waan fedhe taanaan dhugaan gama keenya waan jiruufi hin moona jabaadhaa.